guyyaa odeeffannoo jedhee ani maal jennu akkuma basaasni gartee inni kun yeroo inni mana isaa irraa bahee dawaa tokkoon namaaf barbaadanii guddiraa nama saniif barbaadanii yoo osoo deemu namni duraan jala dalagu ture akka inni jala godhate bal'aqee akkasitti basaasan qabamee itti beekte inshaallah bakka sana illee funyaatti dhaabnee jira du'aa umuuf godha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter kalau itu terkena tuh salam ini kan jalan kan ini lagap gara kat tamu bakal sini kita simpra kau sini cadai emang romo kan dikira kendala kan Kristana kan Muslimah ini kaitannya. Walau tanah kamu tan walau bukan akan bukan ya gak kau kamu hadir ke fude ke bola turun muda kini seru akata ini tidak biru China lesan zaman berarti arka jira kuno nilai jalannya kilde lawan jim berbatu jira aramo osoo jemnu ganda orang itu kurusnya hadir jende kabarnya hadir mani sahana jadi kita mufidal hadir isanji akasih kami insyaallah di nusis berbatu majira kaya alatnya dua ini kurada hadir kan jaga ti akasih kami isa hadir jadi semua jadi ini dufne hogan waktu sini di duran ega sebagai ada kerja jannah ga mana sana kursi jangan kerja milkoi ni ujenne usenne sita udah hogan orang mau ganta kerja sih itu udah ganta kerja jadi hadir tu bulati tu kami mal bergumju tu hogan kerja iya betul betul mereka dua semua funtus semuanya di semua mufatil beda tak kerja. Ayah aku mau gaya hari konkret ama ada lima gaya dari rumah. Atau di mal terlalu jauh apa itu sungguh apa jadi betul atau di jauh pun berbeda. Maka betul ini dalam remote ada kunci ubah terkopai mana ini kabeti sahabat terlalu akal terbalik ini. Anak di kurban ni kami boleh terandro berapa kamna kami akan menemui dia. Sani mudi sebab pada yang mereka berkuali magalan tunggu mana punya ada kali pun angkai sehingga magalan ada kegatan kita mau beda. Akasih tekan semua berbanu pakatan dan mereka dua kritikal luati ni beda pun semua oleh mereka. Tak kasih di obat tekan lagi sudah. Alamak. Karena ada kisah, bakal kan aman nanti orang kati jangan kain nak beka tu mana setiap kaya nanti udah jangan nanti aku mah ini ya asma tahun dah jadi nak kumar nen hadir pagang nak bakal kena kala yang itu, mana kau ne itu dah nutur seno, mana nama berarti, gak maka tu gerti wal fakat mana, karena ragaru namanya ya curah duga yo tu benda, bakal itu dah dia berbeda jera, karena raga namanya toko. Boleh nama kena kerja jalan, nanti agak surawan bene nanti makana ya baru maka kena jelas manja juga, makana nama awal kata. Karena ragaru isan len kerja yo ni di nano nanti le karena gantate ini len November dan tadi nanti kawa. Nano dan baka berale yo ni orang mau ganti birate, atilen suraj sani le ya juga jawab aja sih dah bersana. Yo isa sani ya juga agar te anta kama ta yati bilbila gadille sedaf rina kanyalle se kana nu bilbilta mereka itu bintu dia tu dia batte di surah saya tille Facebook tille metal sini motu tille ne berban takkan di mereka du bintu dia berapa ilmane kali fulan konsum kali ne wali dunia jadi sanifu wadis yugarte insyaallah surah Biblia kayak saya film dalam telepon kita kabarnya nak konsumsi lain akan datang yang kabarnya lebih sekali sih nak Biblia insyaallah dua minggu itu suami beragar go itu dua kali hadir jana itu kemudian go lewat ya agar ini lu baca kesempatan lu angin hadir rumah atau mau gua ini juga bagai tadi Tadi cuma hanya keluar di negara sini. Ada saat ini akan ini kalau melihat kerja di sana jadi animal jenuh. Aku ambil sasnya gitu. Ini pun
yeroo inni mana isaarraa bahee dawaa tokkoon namaaf barbaadamuu guddiraa nama saniif barbaade yoo soo deemu namni duraan jala dalagu ture akka inni jala godhate bal'ina ka'e akkasitti basaasan qabamee itti beekte inshaallah bakka sana illee funyaan itti dhaabnee jira du'aa umuuf. Inshaallah nuti akkasumatti gaabaan rabbiin kan inni nu agarsiisu agarran jirru rabbiin nu agarsiisu agarran immoo isallee akkasitti qabnee isinillee eeguu ni dandeenya. Taayit akkasumatti ammallee raqama isaa illee nu handanii akka itti bakka wal sibbunamsuu ni dandeenya inshaallah rabbiin nu agarsiisu jaalallee kirayyaa qabu. Galatoomee Obboleessa hangana nu jechuu TV maaliif dhugaa namni gartee rakkataa jiru sun Obboleessa keenya akkasuma ilma Oromooti. Kanarraa namni gartee jechuudha adeemuu xiqqaa guddaan akkanaa isa san bakka inni jiru deemaa baasaa jaaniiti jechuun nutti yaa jiranii nuti eegaman abaane deemuutti jira eega baane jechuudha barbaada akkanii guyyaa deemnee ture sana barbaadu jira jechuudha. Kanarraa isa kana inni manneen itti gartee isa kana awwaalee dhoosee jechuudha namatti bitee jechuudha namaan gartee mana keessatti nama hedduudhaan hidhanii bitirooma jechuudha toora sadaffaa gabuusanii achi keessatti cafakaa jiran. Saniu jechuudha ini bari yoo manuma Oromoo taate malee dhiyeedha beekama dhabuun yoo araba gartee kan wantoota isaadha inni nayyamu waan akkana gochuusu wanneesaa kana dila godhate nayyamu garuu haali nutis waliin barbaada mana Oromoo irraa walii yaa'aa jiru ganda Oromoo kana jahan qaryaa Oromoo kana jahan irra deemnee barbaadaa jiruuf maal beektaa manuma Oromooti malee bakka itti biraan jirtu saniif barbaadu jirtu inshaallah isallee ta'uu baattu gartee kanuma gartee isa qabsiisa kanaa rabbiin walaa afaan nu haa fidu inshaallah du'aa nuuf godhaa obboleeyyan kiyya eegaa kun akkanaati obboleeyyan kiyya waan isin jettanillee fuudhaa jirraa takka ganteenya akkaniif guyyaa anaaf hin deemaa tuma jirraa eega gaafina irraa baane ara guyyaa meeqaa qaaxiraa jirraa du'aa nuuf godhaa arraas deemnee lafa fagoo isuma barbaadaaf jecha lafa fagoo deemneeti kuno hadiir biratti argamnaa hadiir ammoo ka barbaadaa bitoo osoo hin taane habiraat nutti eegdee dhufnee ol seennu inshaallah du'a mutee jedhe nuchinaa dhaabbadha rabbi haa mul'isu isaasi inshaallah isa sanillee arganna inshaallah beektaa waan takka garbisi si fidee akkasumatti beektaa namni gara tokko egaa Oromoo ta'e Oromoo miidhuun kun osoo isin qofan gaddisiin Oromoo hunda gaddisa waan ta'eef inshaallah Oromoon waan kana hordoffii goone wanti obboleeyyan wal miidhuun biyya namaa keessa jirra saniifuu gaarii miti beekan. Miidhaan nama tokko miidhaa feetoo beetee ilaaluu qabdatu bisa. Kanaafuu wanti jiru yoo akka malee miidhamaa jiraate akka waan gartee fiillee miidhagdee ilaaluu qabda. Laa wallahi hedduu takka baay'ee miidhamaa jireenyi garuu haati uleen zaalimaa uumamuun guutuu inshaallah rabbi haa baasu. Tuwa mukuraadhaa kan namni keenya gochina dhaabbannee rakkoo dhufuuf wal gargaaruun si dhaabbatu bareedaadha. Wala samadaa garuu beektaa namni beektaa gaafumara obboleessi tokko yeroo rakkate beektaa ijaan keellee bira kutillee garuu sunillee waa xilaa ta'u malee waa gartee lammii Oromootiin beektaa. Kanaafuu namtichi sun abaluu rakkatee jira guyyaa rakkoo kan hojii dhagee faayee hojii adda. Yoo ni fina dhaabbachuu baate namtichi uumamaa Oromoo hin qabu beektii yaadee takkiyyaati. Ta'eetuma kanatti inshaallahu rabbiin walumaanuu irra nu haa bu'eetiin. Bu'aa godhi boo. Inshaallah rabbi irra nu haa. Atallee yoo gartee raqama gartee siifamina suuraa gartee mucaa gartee kan nasruu qabisanillee suuraa isaa siif kennina. Yoonii fi gartee bakka Oromoon jirtutti akka tasaa yoo agartee suuraa isaa sanillee gartee jechuudha agartee laaltee gaafa gartee jechuudha daawwattee nutti himuu dandeessaa siin jabbeessa. Yaa'inni kuni manuma namaa keessatti yookaan mana gartee jechuudha mana keessatti. Meeqammaa inni kun abbaa ilmaan afuriiti. Abbaa ilmaan afuriiti akka gabbee uleen deebi'ee qabee inni sun boorrisaataa jira mana beeksisumaa keessatti hidhatee musliimoota wajjin tumaa jira jechuudha. Waa yeroo ijaaramuun agarsiisu. Inshaallah jilee maaliif akkuma gartee isin hordoof isin mucaan gartee hordoofiidhaaf kan nuti hin taane akkasumatti nutis
isin cinaa dhaabbannee hordofnee nuti san gara bitaa fi mirgaan isin cinaa dhaabbannee waan kana akka furmaata akka ta'u ni dandeenya. Maashaallah du'aan walii goonaa. Galata obboleessa keenya hangana jechuun wallahi baay'ee takka galatoom isin jenna maaliif ati har'a garuu akkata isaa deemaa sitti dhufne hangana gartee jechuudha nu gartee yaadaan nu jajjabeessuun kee baay'ee takka galatoomi isin jaan akka mataa dhageetti kennaa maal jettame amman tana haa obboleessa keenya kan jira galatoomu maaliif hiriyyeen keenya deemaa itti dhufne qaati lamni takka afaan tokko dubbanna jechuudhaaf namni illee loluu dhaqee inni illee kan teessise haa galatoomu maaliif birattuu haara baafanne haa galatoomu guyyaan tokko nama duraa hin badu silaa kaatee har'aan tana bakka kana nama beekuu baanne namni haara baafatti meenyu illee jiru Oromoon keenya kaatee bakka hundatti haa jiraattuu baatee sanuu saniif kaatee uumaa afaan tokko dubbanneef inni illee loluu eegalu teessise saniifuu kan nuti sammuu irraa kaafneef maqaa deemnee karaa barbaade isaa kanatti Inshallah. Haala kaafannu obboleeyyan keessanillee dhimma Oromoo guutuu addunyaa jettan du'aa nuuf godhaa yaada keessanillee koomentii jedhaan nuuf barreessaadha. Nasbuu ilaarraa hin agarree isiniin jechumaa fi viidiyoo akka agartee mana kan jedhuufneen gatteenyee isinii marre malee viidiyoo illee kaachuu hin feene. Viidiyoo tana laayik godhaadhaati akka namoonni barreessu nuuf godhaadha. Waan isin jettanillee goleetiin jira suuraa qajeelii tanasbuutillee isa miidhamaa jiru jeetiin akkasitti mootummaa beeksisee mootummaatti illee kanneen jira isinillee yaadni keessanuma inshaallah rabbi haa mul'isu zaalima inni qajeelii abbaa ilmaanii nasruun akkana kun jira nasruun nu qofa dura osoo hin taane ilmaan Oromoo guutuu hunda jalaa bade qumni keenya yoo miidhame abbaan irra jiru hundi ni lalata Oromoon tokkummaa dhiiga waan taaneef arraata miidhamni isaan hunda laalessa inshaallah gara nu gubate kana rabbi waa qabbaneessu biyya tana keessa waan adda addeemu jira isinillee du'aa nuuf godhaadha nama jaalatanii ilma namaa akka inni manarraa gabba'e qabanii dhabamsiisuunis suuwwamaa ajaa'ibaati garuu gocha hamaa kana walirrattis kan dalagaa jiru numa ilmaan Oromooti. Gochi kunillee gocha tokkotaadha obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo kan biyya keessatti kan biyya garaagaraa jirtan hundinuu yoo aarii yookiin wal dhabdeen takka isin jidduu dhufe aadaadhaan jaarsummaadhaan fixachuu yaalaa malee gochi akkanaa kan gocha namaa fi rabbitti illee jibbamaati. Saniifuu killee yaadni qabu qabumaa itti dabaleetii waan qabdu karaa xumuraatti hayaanu bakka ittiin jiru kaanii. Dhugaadhaa ati uffattee jirta kan naqayya maaliif namni tokko osoo ni fi abaluu kana na godhajee lafaa haqee jechuudha nama kana ajjechaa itti deemu osoo ta'in nama kana miidheetii jechuudha nama kana jechuudha mataa isaa balleessa osoo jechuun ta'in akkuma gartee aadaa qabnu sanitti afaan keenya sanii yoonii fi gartee jechuudha bitan bareeda jedhu nafti qaba. Kanarra dhugaa wallahi kunillee silaanii fi duraan bakka kana ga'uu baatanii waan jiru gartee duraan jidduu dhumate kun hundi dhufti jeetu nafti qabaani. Inshaallah rabbiin gartee nasrullee gaa tumaa sanirraa rabbiin isa gartee rabbiin jala haa baasu rabbiin gartee haa laaffisuu fi isaanillee gaa waan garaa gartee isa jabeessa kanillee rabbiin gartee tanuma gartee isaa kan itti naqee isa garaa isaa haa laaffisu maaliif ilma namaa dhugaadhaan ni beekta atiilleeni awwanni jiru wallahi waan biraa waan jiru qabu kanarraa dhaamsa fayyaan kanuma hanga gartee jechuudha nutillee waan karaa deemaa jiru kanarraa hanga walitti deemutti nagaan nuti waan isin jaanqabu fayyaan. Akka viidiyoo gammachuutiin walitti deemutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.